Akkam jirtu hordoftoota chaanaalii keenya irratti dhimmoota muraasa irratti kan haasofnu ta'a. Haasawaa keenya kan jalqabaatiin jarri asna bukeetti argaa jirtan kun yuunivarsiitii Salaaleetti wal arganii inni afaan Amaariffaan beeku isheen immoo afaan Oromoon beektu yuunivarsiitii Salaaleetti wal arganii jaalala hamaa keessatti kufanii inni shawaa kaabaa fiicharraatti kan inni deeme isheen immoo shamarran Goojjamidha. Lamaan isaaniiyyuu yuunivarsiitii Salaaleettidha kan isaan jaalala hamaa keessatti kufanii erga yuunivarsiitii irraa ba'aniiti waggaa 7 guuteera. Jaalalli isaanii milkaa'e moo jalaa kufeelaati walumaan kan laallu ta'a. Haasawaa keenya kan biraatiin immoo dhimma Biraanuu Naggaa fi dhimma barattoota yuunivarsiitii akkasumallee barattoota haayiskuulii irratti kan haasofnu ta'a. Egaa ministeerri barnootaa tibbana murtoo dabarseenii barattoonni qalama garaagaraa qeensa isaaniitti hidhii isaaniitti akkasumallee nyaara isaaniitti dibuu hin eeyyamamu jechuudhaan murtoo tokko dabarseera. Akkasumallee barattoonni yuunivarsiitii immoo waggaa sadaffaa akka xumuraniin waggaa tokko barumsa addaa guutanii tajaajila lammummaa kennu jedheera. Dhimmi kun immoo barattoota irraatiin mormii guddaa kaasaa jira. Kanarrattis kan haasofnu ta'a. Ani Gammachuu Faati warri chaanalii keenyaaf haaraa taatan amma sabiskiraayib gochuun dagatina. Viidiyoo keenyallee laayik godhaan isiniin jedha. Walumaan gara viidiyoo. Egaa kan jalqabaatiin mucaan as bukkeetti argaa jirtan kun maqaan isaa Sisaay jedhama. Shawaa kaabaa fiicharraati kan inni yuunivarsiitii Salaalee galee dipaartimentii fiiziksiiti kan inni jooyin godhee. Shamarreen isa bukkeetti argaa jirtan kun immoo Goojjamirraatti kan isheen dhufte. Isheenis yuunivarsiitii Salaalee galuudhaan dipaartimentii fiiziksiiti kan isheen jooyin goote. Egaa taateen kun kan ta'e naannoo bara 2009 yookiin 2010 akka lakkoofsa biyya kanaatti. Egaa Sisaay immoo barataa cimaa waan ta'eef walitti qabee barattoota hedduu qo'achiisa ture. Barattoota inni qo'achiisu keessaati shamarran isa bukkeetti argaa jirtan kun immoo tokkodha. Adeemsa keessaa Sisaay gara jaalalaatti galuu jalqabe. Yaanni isaa sammuun isaa waa'ee ishee xiqqaamuu jalqabe. Yeroo taa'us, yeroo ka'us, yeroo rafus waa'ee ishee yaaduu jalqabe. Garuu ishee gaafachuudhaaf jaalala isaa isheedhaaf ibsuudhaaf afaan Amaariffaa waan hin beekneef jaalala isaa ibsuu hin dandeenye. Kan isaan qo'achiisu iyyuu hammuma tokko afaan Amaariffaa xixinnoo waan shaakaluufidha isaan qo'achiisan malee sadarkaa jaalala isaa namaa ibsuutti kan isa dandeessu beekumsa yookiin immoo dandeettii afaan Amaariffaan qabu jechuudha. Afaan wallaaluunsaa chaaleenjii guddaa isatti ta'e mee viidiyoo kanarraa ilaala. እያነበብኩ ትመጣለች እየተኛው ትመጣለች። አንድ ጓደኛዬ ጎንደር ነበረ ልጠይቅልኝ በቃ አንተ ያልቻልክም ቋንቋ አለኝ እና አንድ አመት በኋላ አንድ ቀን በቃ ወዳለው ነው ያልኩት። Egaa akkuma sirraatti ilaaltanii Sisaay jaalala isheetiin qabamee yeroo rakkatu barattoota doormii isaatti hima. Barataa doormii isaa keessaa mucaan tokko immoo erga sodaatte ani siifan gaafadha isaan jedha. Gara waggaa tokkootiin booda jaalala isheetiin erga rakkachaa tureetiin booda guyyaa tokko dhaqee isheedhaanii sin jaaladha jechuu barbaadeettidha. Akka afaan Amaariffaatiin shamarran tokko sin jaaladha jechuudhaaf yuwaddishaallee jedhama. Inni garuu yuwaddaallee ishiidhaan jedha. Yaa isheenis yaada isaa hubattee achumatti isa dhiiste yeroo jecha kana sarara dhageessu achumatti isa dhiiste. Kanaaf na barbaaddaadha jettee isa dhiiste deemte. Guyyoota muraasa booda garuu daandii irratti ishee argee sin barbaadaa isheedhaan jedha. Maaf na barbaadde jettee yeroo isa dubbistu dhiifama guddaa naa godhi baay'ee waan si jaaladheefidha. Kanan akkana siin jedhee dhiifama guddaa naa godhi si jaalachuun koo lakkaa dogongora ture jedheetiniin dhiifama ishee gaafata. Isheen garuu kanatti na barbaaddu laayifii yuunivarsiitiitiifidha moo jaalala dhugaatiifidha jireenyaafidha jettee isa gaafatte. Innis itti yaaduu san gaafannee ani laayifii yuunivarsiitiitiif miti kanan si barbaadu jireenyaafan si barbaada isheedhaan jedha. Isheenis yogguusuma battaluma sana tole sin jaaladha jettee isaaf eeyyamte yogguusuma isheetti marame jaalalli isaanii guyyaa kanadha kan eegale jechuudha. Yuunivarsiitii Salaalee keessatti inni mucaa fiichee isheen immoo shamarran Goojjamidha. Haaluma kana yuunivarsiitii keessatti ishee qo'achiisaa ture. Yuunivarsiitii irraa yeroo baanis inni barsiisaa ta'e naannoo Sandaafaatti barsiisaa fiiziksii ta'e qacaramee isheen immoo yeroo muraasaaf hojiidhaan ala turte. Ergasiitii isheenis hojii qabatte. Booda irra garuu inni Goojjamitti mana warra isheetti jaarsummaa erguudhaan karaa sirna qabeessaan ishee fuudheera. Yeroo ammaa kana jarri kun lamaan abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii mana tokko keessa kan jiraachaa jiranii. Isheen afaan Amaariffaa sirriitti isa barsiiste. Innis immoo haga tokko afaan Oromoo ishee shaakalchiiseera. Jarri kun gaa'ela dhaabbatanii jiru jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Dhimma kanarratti isin maal jettu? Inni Oromoodha. Isheen sabaa yoo ta'e Amaaraadha. Gaa'ela dhaabbachuu isaa kanarratti yaada akkamii qabdu? Ani akka nama tokkootti noormaalidha jedhee yaada. Jarri wal jaalatan taanaan Amaara tokkoof Oromoon tokko jaalala yoo dhaabbatan gaa'ela yoo dhaabbatan yoo wal jaalatan rakkoo qaba dhee yaadu. Noormaalidha yaada. Lamaan isaanii nama waan ta'aniif jechuudha. Isinoo akkamitti yaaddu? Wal fuudhuun isaanii kun sirriidha moo sirrii miti jettu? Sisaay foo yaada akkamii qabdu? Sisaay shamarran Goojjam fuudhuu isaa kana jaalattaniittu moo
hin jaalanne mee yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Warri isaa hin deeggartanis warri isaa hin mormitanis addumaan immoo shamarran yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa. Tokkoon tokko yaada keessaniyyuu nan laala jechuudha. Mata dureen keenya itti aanu immoo dhimma barattoota yuunivarsiitii, barattoota haayiskuulii akkasumallee dhimma Biraanuu Naggaati. Egaa Biraanuu Naggaa waan ajaa'ibaatiin kan inni as ba'aa jiru. Ministeerri barnoota torban darbe keessa ibsa baaseen barattoonni qalama garaagaraa qeensa isaanii, hidhii isaanii akkasumallee nyaara isaanii dibachuun hin eeyyamamu. Akkasumallee wiiggii fi humaneerii dabalatee barattoonni shamarranii waan arteefishaal ta'e rifeensa arteefishaalii fayyadamuun hin eeyyamamu jechuudhaan ministeerri barnootaa ibsa baaseera. Wanti kun immoo egaa barattoota shamarranii xinnoo qirisaan jechuu xinnoo isaan mufachiisuun hin oolu jedhee yaadan isa akka nama tokkotti. Garuu dhugaa dubbachuuf ani murtoo ministeera barnootaa kana nan deeggara. Maal sin fayyadame warra shamarranii qalama garaagaraa dibattanii waan arteefishaal ta'e qeensa keessanitti, hidhii keessanitti, nyaara keessanitti dibattanii yoo mana barnootaa dhaqxan maal fayyada? Mana barnootaa kan dhaqxan barachuu fi beekumsa dabalachuu fi boruu keessan irratti waa fayyadamuuf waa argachuufidha malee shoowudhaan miti. Isin moodelistii miti. Homa isin hin miidhu jedhee yaada akka nama dhuunfaa tokkootti jechuudha. Dabalataan immoo egaa ministeerri barnootaa ibsa tibbana baaseen barattoonni yuunivarsiitii barnoota isaanii waggaa sadaffaa akka xumuraniin waggaa tokkoof tajaajila lammummaa kennu jechuudhaan Biraanuu Naggaa dubbateera. Mee haasawaa Biraanuu Naggaa kana saalaallu ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች 3ኛ ዓመት ሲጨርሱ 4ኛ ዓመት ከመግባታቸው በፊት ለአንድ ዓመት ይሄ በነፃ ያስተማራቸውን ማህበረሰብ ለማገልገልም ራሳቸውም ተግባራዊ ትምህርት እንዲያገኙ በየክልሉ ሄደው በየሙያቸው ይሰሩ ነበር። ለአንድ ዓመት ቤዚኮቻቸውን ብቻ ከፍሎ ከዛ ሲመለሱ 4ኛ ዓመት ይሆናሉ። ብዙ ጥቅም ነበረው። አንደኛ ተመልሰው ዩኒቨርሲቲ ሲገቡ 4ኛ ዓመት የበለጠ በስለው ነው የሚገቡት። ስለ ማህበረሰባቸው የበለጠ አውቀው ነው የሚገቡት። ኢንፋክት ብዙ የዩኒቨርሲቲ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህራን ከዛ በኋላ እነኚህ ሰርቪስ የወጡ ልጆች ሲያስተምሩ አስተማሪነትን ወደውት እዛው በአስተማሪነት የቀሩ ብዙ ሰዎች አሉ። እሱን ፕሮግራም እንጀምራለን ብለናል። እሱ በተወሰነ ጊዜ ያለብንን ችግር ይቀንስልን ይሆናል። ግን ባልናቸው egaa akkuma viidiyoo kanarraatti hubattan Biraanuu Naggaa haasawaa taasisanii barattoonni yuunivarsiitii barnoota isaanii waggaa sadaffaa akkuma xumuraniin waggaa arfaffaadhaaf waggaa tokkicha barnoota addaan kutuudhaan tajaajila lammummaa kennu barattoonni hundiyyuu gosuma dipaartimentii baratan suniitiin uummataaf tajaajila lammummaa kennu. Fakkeenyaaf warri appilaayid saayinsii yookiin immoo barsiisummaa barate dhaqeetiniin barsiisummaa irratti tajaajila uummataaf kenna. Inni fayyaa barate dhimma fayyaadhaan wal qabatu irratti dhaqee uummataaf tajaajila kenna. Inni akkuma dipaartimentii baratee wal qabatutti uummataaf tajaajila kenna jechuudhaan kan inni dubbate. Kanarraa kan ka'e egaa yuunivarsiitiota garaagaraa keessatti mormiin ka'aa jira. Barattoonni illee daawun Biraanuu sadarkaa jechuurra ga'anii hiriira ba'aniiti. Egaa akka yaada Biraanuu Naggaa asirratti kennetti barattoonni tajaajila lammummaa yeroo kennanii deebi'anitti maachuriitiin isaanii dabalaa hawaasa keessaa ba'anillee andarstaand godhu hawaasa ni hubatu. Kanaafuu wanti kun faayidaa guddaa qaba jechuudha kan inni dubbachaa jiru. Isinoo akkamitti yaaddu? Murtoon Biraanuu Naggaa kun ni fayyadamoo hin fayyadu jettanii yaaddu? Keessumaa barattoonni yuunivarsiitii mee yaada keessan koomentii irratti na barreessaa. Gama biraatiinis immoo ibsa tibbana ministeerri barnootaa baaseen egaa qalama garaagaraa wantoota arteefishaal ta'an shamarran fayyadamoo akka hin qabne dhiirris rifeensa isaa mana barnootaa keessatti rifeensa sirriitti gabaabsatee mana barumsaa seenuu akka qabu rifeensa dhedheeraa fayyadamuun dhiiraafis akka hin eeyyamamne akkasumallee dubartoonnis shamarranis haalli uffannaa isaanii akkasumallee gochi isaanii hundiyyuu aadaa hawaasa keessaa ba'anii faallessuu hin qabu jechuudhaan ministeerri barnootaa ibsa baaseera. Kun waan gaariidha jedhee yaada. Shamarran immoo addumaan gurdiin isaan uffatanillee jilbaa ol ta'uu akka hin qabne jilbaa gadii darbuu akka qabu ministeerri barnootaa addatti ibsa baaseetu jira jechuudha. Ispeeshaalii ibsi ministeera barnootaa baasee kun shamarran ilaalataa yeroo baay'ee waan arteefishaal ta'e kan fayyadaman of agarsiisuudha. Waan tokko yaalii kan godhan shamarran waan ta'eef ibsi ministeera barnootaa kun shamarran irrattidha moo kan xiyyeeffatu. Isinoo akkam jettu yaada keessan koomentii irratti na barreessaa. Odeeffannoo kana yeroo hundayyuu argachuuf chaanaalii keenya sabskiraayib gochuun dagatinaa. Viidiyoo keenya illee laayik godhaa. Ani gammachuu ufaati. Yeroo biraa immoo odeeffannoo akka kana kan biraatiin akka walitti deebinutti nagaan naa tura.